Guyyaa darbe keessa viidiyoo tokko isiniif hojjedheen ture. Viidiyichis immoo barreeffama tokkorraati. Barreeffama dubbisirraati kan isiniif dhiyeessee ture. Barreeffamichi immoo kutaa lammaffaasaa qaba. Kutaa tokkoffaasaa yeroo darbe akkuma isinii dhiyeessetti abbaa manaa fi haadha manaa ture. Fuudhinaan jettanii fuudhee immoo waan ani isiniif ta'e isa jedhuun jechuudha. Egaa obboloonni kun lamaan walii isaanii wajjiniin ji'a lama guutanii ture erga wal fuudhanii. Sanuma gidduutti egaa walumaa isaanii janajjanaatii turan bilbila tokkooni. Kana yoon jedhu abbaan manaa haadha manaa, haati manaas abbaan manaa jechuudha. Horma miti. Kanas immoo feek akkaawuntiidhaan fayyadamuudhaan akka ta'e wal wajjin ilaallee turre kutaa jalqabaa irratti kan nuti irratti dhaabne. Wal beellamatanii karaa hawaasaa deemanii wajjiniin bashannanuudhaaf jedhanii innillee maallaqa hundumaayyuu galchee xumuree beellamaaf immoo wal arguudhaaf barii isaa sana qophii hundumaayyuu erga xumuraniiti jechuudha. Isheenis egaa akaakayyuun kiyya dhukkubsatee jira jettee kanis amansiiste. Kan hundumaayyuu erga xumuranii qophii addaatu ture. Asirratti egaatii wal arganii moo waliin argine kan jedhuuf kutaa lammaffaasaa keessatti mootiin maaltu ta'e kan jedhu wal wajjiniitiin ilaalla. Barreeffamicha isiniifan dubbisaa akkas jedha. Paartituu yookiin immoo kutaa lammaffaasaa. Ani akkuma amala koo ganamaan ka'eenii ofitti qabee dhungadhee nagaadhaan akeekaa akaakayyuu kee immoo na dubbisiisii yeroo achi geessu jedheeni guyyaa tokkoofillee si malee buluun baay'ee natti ulfaatu si garuu dirqama waan ta'eef obsumaanii agaatti dhuftutti eegaa jedhee nagaa itti dhaammadheen qajeele hojiin dhaqa egaa. Isheenis mimmaan ishee sofaa sana laasaa laphee kootti maxxantee nagaa natti dhaammattee ani amma ishee biraa waanan ba'ee fi gurbaa sana ta'een itti haasa'uun jalqabe. Beellamni gurbaa waliin qaban suni sa'aatii 4ttidha. Akkuman biraa ba'eenii miseejiin wayii naa gale. Abbaan manaa kooraa ta'an suni qansiraa isaatti qajeeleera akkan tasumaa hin shakkinetti. Waan hundumaa goomseeraa lubbuu koo si argee yeroo gaarii si waliin dabarsuu fi akkam jarjaree sitti himuu hin danda'u. Isheetu gurbaaf erga. Inni shakkiin yeroo ajaa'ibaa waliin qabaannaa akkamittiin akkan si bashannansiisu anatu beekaa gurbaatu jedha. Gurbaa fakkaadheen utuman itti haasa'uun qophii koos hin daganne. Suufii koo uffadheen dhiqadhee dibadheen aga isheen raata'aa jettu otoo hin taane aga isheen sammuu gara modeela beekamaa fakkaadheen qophaa'eera. Bareedduu koo lafa jirtuu dhufeen si fuudhuu fi raayidii kontiraata qabeen dhufaa jira dafii bahiin ittiin jedhe. Oh my god! Hin turin maaloo qophii ani edan xumure raata'ichi manaa haa ba'uufan eegaa ture malee naan jette. Arraba kanaa osumaan gubadhuunii obsumaanii itti haasa'eega. Konkolaachisaan raayidii hiriyooma kooti. Iccitii kanaa itti meera. Kanaafuu ani uffata haguuggii qabuu fi ayis gilaasii uffadheen eenyummaa koo isa sirrii dhokseen nama biraa fakkaadheen isarraa fuudheen konkolaachisuun qaba. Mucaan hiriyaa koo kun immoo gurbicha ta'ee ishee fuudhuuf deemaa jira jechuudha. Naannoo mana kiyyaa gaafan ga'u alaalatti ishee argee qophiin anattis isheettis agarsiisa moodeelingiitu naannoo mana keenyatti jira malee isheetu bashannanaaf bahee hin jirtu otoo argite. Waan bareedina waan sheephii duriiyyuu hin komatamtu. Har'a immoo naman beeku otoo hin taane namuman hin beekne anatti taate. Na ilaali siin jetti. Ayis gilaasii gongolgituu hijaa isa guddaa sana ijatti godhattee kopheen koomirraanii qara eeboo fakkaataa mudhiin ishee waanuma xiqqoo tokkotu arma ishee haguugee jira malee handhuurri isheef qomni ishee bakkee jira. Gurbaa isa haaraa miti. Anuma abbaa manaa isheeyyuu kaayyuun deemaa jiruuf na irraanfachiisuu ga'eera. Haala isheerraa miirri natti dhaga'amu bareedinni ishee akka nama hormaatti qalbii na butuu yaadeera. Taatee aga kanaa narratti gootee miiran ittiin ija hawwii ishee ilaaluuf safuu jaalalli jaamadha isa jedhan
jaalalli duudhaadha yoo jedhan anaan ibsa. Foddaarran harka baaseen gara raayidii akka dhuftuu fi waame. Amma gurbaan ittaasa'uu qabu hiriyaa kooti. Ani immoo nan konkolaachisa. Shaantaa ishee qabattee dhuftee konkolaataa seentee deebii jettee bira teessi. Ani oofeen qajeele. Nagaa wal gaafatan. Baay'ee gammadde. Aga eegdee olitti akka isa jaalattu itti himte. Asitti gaafii isinitti uumuu hin danda'a. Maali jarri kun suuraa fi viidiyoodhaan tasa waliin beekamoo akkamitti kun ta'a jechuu dandeessu. Gurbaan suuraa viidiyoo tasumaayyuu hin ergine. Innis sababa mataa isaa danda'e waan jedhee ishee amansiise qaba ture. Isaan yoon dubbadhe ni dheerata. Amma deemsa gara hawaasaa eegalleerra. Wayirraa ottuma deemnuu Bishooftuu fi Adaamaa gidduutti bakka magariisa mukkeen nama hawwatuu fi baadiyyaa bareedduu argitee baay'ee akka jaalattee fi suuraa ka'uu akka barbaaddu gurbaatti himte. Konkolaataa dhaabnee isheen gurbaa hammattee suuraa yaadannoo guyyaa jalqabaa wal arguu isaanii ibsu akka kaatuu fi irra deebiin gurbaa dinqisiifatti. Asitti egaa isiniif innis isheen suuraa ka'uu waan ta'eef kan suuraa kaasu moo konkolaachisaadha ta'uu dirqama. Inni immoo ana jechuudha. Gaafa isheen humnaan ol gurbaa dinqisiifattu konkolaataa cinaatti qabeen dhaabee gurbaa harka qabattee fuutee baate. Biroo biliis suuraa nu kaase bu'iitii jettee na waamte. Anoo duraayyuu beekadheera akka isheen na waamtu. Istaayilii filadhaa nan dhufaan jedheen. Suuta jedheen uffata koo fi gilaasii koo baaseen duraayyuu suufii jalaa qaba. Mushurraa fuudha dhaqu fakkaadheen gaditti bahe. Qophaa isinan kaasa ittiin jedhe. Yoo kana as gaafa natti garagaltu anaadha. Haasan harkaa bade. Rifachuu keessa baatee of wallaalte. Jecha tokko natti hin deebisne. Feentii nyaatte. Achumatti koofte. Baadiyyaa walakkaatti nu harkattafte. Amma naasuun anaa fi hiriyaa koo wareeree maal gochuu akka qabnu nu harkaa bade. Bishaan itti naqnus homaa jijjiiramni hin jiru. Mana yaalaa geessuun nutti iyyuu hin jiru. Daddafnee konkolaataa naanneffannee fuunee hospitaala qaqqabsiif amma reefu afuritti deebi'a. Gochaa ishee sanaa miilatti kuftee dhiifama na gaafattus ani balleessaa guddaa akkan godhetu natti dhaga'ame. Dubbii kanaa aga kanaa deemsisuu hin qabun ture. Jalqabumaa erga haadha manaa koo taate qormaata aga kanaa ishee qoruun anarra hin turre. Chaatii feekii akkaawuntiidhaan haasa'uun barbaachisaa miti ture. Erguma naasa'e immoo dafee dogoggora ishee hubachiisee gocha akkasiirraa akka of qusattuuf itti muutuu narra ture. Isheen badiinsa ishee amantee ani balleessaa koo amanee amma nagaan gara mana keenyatti galleerra. Dhalli namaa kamiyyuu hin dogoggoraadha. Dogoggora guyyaa tokkoon gaa'elli keenya diigamuu hin qabu jennee fuulduraa fi garuu waan akkasii tasumaa uumuu akka hin qabne waliif gallee. Isheen raata'aa naan jettee sanasii dhiisifeera. Maal na dhibee anoo raata'aa miti jedha. Barreeffama kanarraa waan guddaa hubatti jedhee yaada. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee barreeffama namatti toludha. Maaliif jennaani barreeffamni kuni seenaa dhugaatis jedha jechuudha. Tarii seenaa dhugaas ta'uu danda'a wanti kuni barreeffama kana jechuudha. Namoonni akka kanatti walii isaanii gaa'ela gidduutti si jaman gaa'ela gidduutti wanti akkana hin barbaachisu jechuudha. Osoo namoota biroo ta'e mootiin dhahettanii yoo ilaaltanii namoonni tokko tokko kan hin dhiisne jiru jechuudha. Aardiiwwan jechuudha wanta akkanaa isheen irratti goote. Kiitiin irratti gooteedhanii malee hin dhiisanii jechuudha. Garuu wanta akkanaa kun immoo barbaachisaa akka hin taane. Si jaman barbaachisaa miti gaa'ela keessatti. Gaa'elaan alatti yeroo kaadhimummaan jiratti namni wal qoru waanuma jirudha. Erga gaa'ela godhatanii booddee mootiin sababoonni akkasii kun gaa'ela isaanii hin qabu. Laphee dhiifama garaa dhiifama walii qabaachuu isaanii nutti argisiisa. Innillee mootiin
kan hunda deemu akka hin qabne guyyaa tokko gaafa isheen akka sana balleessitu dogoggora ishee sana hubachiisee ishee deebisuu akka qabu. Isheenis booddee akka itti hin deebine. Kanaaf wanti kun wanta guddaa barumsa guddaadha. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu. YouTube kana subscribe godhaa. Haaraa gara mana jaalannee kan dhuftanis subscribe gochuudhaan eegalaadha. Like godhaa isiniin jechuun jaalladha. Komentii nu barreessaadha. Gooftaan bara jireenya keessanii haa eebbisu. Wantoonni barsiisuun akka kanaa akkasiin qaqqabuuf yeroo birootiif illee yaada keessan komentii bara keenya jalatti nu barreessaa. Gooftaan bara jireenya keessanii guutummaatti haa eebbisu. Eebbifamaa shaaluu.